Profaayilii yookaan suuraa Zoom akkamitti irra kaayan? Ruum akkamitti seenna ruumii Zoomiidha? Akkamitti Qur'aana Zoom irratti ol baafannee tuttuqaa yookaan qalama itti godhaa qaraana? Wantoota kanneen dura duubaan isinii dhiheessina nu hordofaa. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillaahi wahda. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. بروفايلي زومي كم إركاين زومي قطوين زومي ويتقطوين أكنا النوفيد كوبا كان رتي هوم كجير كنو بك هومي كان بيرا كنو إيميلين كي جرا أسقطوك ويتقطوك أكنا تنافيد ماي بروفايل كجير كنا تقدرنو ماي بروفايلي كنا ويتتوك أكنا نافيد كنو ملتو كاميرا كنا قردني كاميرا كنا قطوك كنو كاميرا كنا أما ويت كاميرا قطوك أكنا نافيد كنين كيسا شوز فوتو كيسا أبو كيسا ركاتو بربادا وانتيف شوز فوتو كنا توك شوز فوتو ويتقطوك سورات أنا أبو باي أسكيس جروسني نافيد قروا أنا متوكوتشا كنا أبو وانتيف توكوتشا كنا نافيد isuma gattuq ana sida yoo baay'ee naafide baay'ee san keessaa filadhee tuqa eega tuqee booda akkana faana fiduu danda'a kana fidee fiduu baatee rakkoon qabu aappi mahana gattuqa tokkochuma gattuqa kanuma fakkeenyaaf gaalari makana gattuqa yeroo lama yoo tuqe naabana jecha yeroo lama tuqa amma eega inni akkana naabanee amma footoo akkana naa godhe amma footoon kun guutuutti hin galle guutuutti galchuudhaaf dalga kana qabee akkana bal'isa la asiinillee qabee achi bal'isa akka guutuutti galuuf jecha eega akkas godhee booda danii jala kana jira laal kunoo lama quba kiyyaa yoo argitan danii jala kana jira kunoo danii kana gattuqa wayita gattuqee kunoo profaayiliin kiyya irra kaayamee jira akkana amma isa kana akkanatti kabaname kana xumurree jirra amma keessaa bahuu dandeenya akka feene gochuu dandeenya jecha tole amma zuumii seenuu yoo barbaanne tokko liinkii gattuu hin dhiyeessin liinkii wayitu nu ergame bakka nu ergame sanitti liinkii akkanuma gattuu hin dhiyeessin karaa lammaffaa ammoo akkanumatti ol harkifnee zuumii kenna bira dha'i zuumii wayita bira dha'i akkanan nuu fida zuumii wayita akkanan nuu fide join ta jettu ta gubbarra jirtu tanatu hin ajino joinii kana join tanatu hin joinii wayita tu hin akkanan nuu fida amma as biratti bakka gubbaa kanarratti meeting ID jedhanii lakkoofsa ID tu jira isa san itti galchina fakkeenyaaf kamarkazu tawakkul 38 duwwaa tokko 45 63 33 akkana as biratti ammoo maqaa kee barreessita maqaa kan kee barreessite seenta jecha joinii kana tuyite kanneen lamaan guutte joinii wayita tuyite si seensisa jecha amma join tuyina join wayita tuyine akkana godhee nuu fida silki haaraa waan ta'eef wanti kanneen na gaafata allow zoom to send you notifications in jedha notification akkasii ergetu je allow goota waan akkanaa kanneen allow gooteetuma biratan ka amma tuqne kuni silkii waan haaraa ta'e nuu fide garuu yoo annaa ta'e nuu fiduu dhabuu danda'a amma as biratti wanni guunu kunoo as biratti meeting passcode jedha kunoo la meeting passcode as bira lakkoofsa ittiin dabrantu jira ka addaa jecha waan akka passcode as bira gattuu hin lakkoofsa lama amma kenna ka biraa ammoo ka biraa ta'uu danda'a lakkoofsa lamaan kana gattuu hin eegasi okay kana tuuta lakkoofsa lamaa si umatakka barreessite okay goota amma zuumii si seensisee jecha amma soqaa jira zuumii seenta amma kana well using this app kana tuuta akkana yoo si fidu kan jalqabarra jiru kana tuuta jecha sadiin kanneen keessaa ka jalqabarra jiru kana tuuta eegasi asiin join jettaan joinii jettaan waan kanaan joinii as jala gattuuta
duraan hin qabu waan kana amma hagam dhiyoo fide. Kanaaf akkana godhee amma nu seensisee jira. Allaw goota wantoota kanneen allaw goota amma nu seensisee jira jecha laa zuumii keessa jirra jecha. Zuumii keessa amma na dura nama tokkotu jira. Yoo as tuynu amma as biraan yoo tuynu paartisipaantii kana yoo tuynu namoota as keessa jiru argina jecha. Namni as keessa jiru kun amma nama tokkotu nu dura jira. Anaan lammaffaa jecha. Iskiriinii irratti baasuu yoo barbaadde ammoo akkamitti iskiriinii irra baasa? Zuumii akkana jira. Amma akkanatti jiraatuu danda'a. Amma waan tuttuuneef akkana jiraata. Wayita san qixxema kana akkana gizee takka gattuu hiixu. Wayita gattuu hiixu wantoota jalaa kanneen sii baasa kun. Wayita sii baase akkana as harkifta laa akkana as harkiftee sheer ka jedhu kana tuuxa laa sheerii mallattoo xiyyaa kana sheerii kana tuuxa. Sheer kana tuuxa. Sheer wayita tuuxa akkana sii fida. Akkana ol harkistee laa akkana ol harkistee iskiriin ka jedhu jira kun olaa as bira. Iskiriinii kana tuuxa iskiriinii kana wayita tuuxe waan kanneen sii fida. Adiyoo akka fayyadamu hayyami ifaa jedha. Ka jalqabarra jiru kana tuuxa wantoota akkanaa kanneenuma tuqaa bira tarta. Ammaaf jecha barnootarra waan jirtuuf amma akkanatti aappii sii fida. Waan san kaamma reefu san sii fiduu dhabuu danda'a. Yoo sii fiduu dhabillee ka sii fide kana fayyadamte jecha. Akkana aappuu kanneen wayita sii fide aappoota kanneen akkana ol harkifta. Akkanatti ol harkiftee zuum jedha kunoo jala kanatti ilaali. Zuum ka jedhu kana banta kunoo kanatti hin banta. Gariin ammoo keessa gattuuxee banta. Zuumii san gattuuxee waan akkanaa ibsita. Ka akkana ibsan kana keessaan jira jecha. Keessa eega gattuuxee ibsita. Kanaafuu amma kun gubbarra nuu fide gubbaa irratti fayyadamne. Amma eega tuuxe duuba deebita. Asumaan duuba deebita. Amma eega duuba deebitee start recording siin jedha. Amma iskiriin irratti haa baasuu siin jedhaa asiin baasta jecha. Startiin hoo jennaaniin iskiriiniin kee amma laala iskiriiniin waraabamaa jira jecha. Iskiriinii kan kee mul'isaa jira. Kitaaba kan kee banattee itti fufuu dandeetta jecha. Qalama laa wanta nagartanii laa waan olii of kana as jalaa dhokatti laa hin dhokatti imilaalame lala achi jala seenti laal gizee baasan qalama kana isa kana akkan as harkisanii as biraan annotation ka jedhu kana tuqan ka qalamaa kana tuqan wayita tuuxe wanni ati asirra barreessitu barreeffamni yoo ati qubee wayii tuuxe yoo ati ammoo bakka wayii tuuxe barreeffamni asirra baha jecha. Tokko yoo irra haquu barbaadde anduu ka jedhu kanaan tuuxa. Yoo itti deebisuu barbaadde riiduu kana tuuxa. Yoo guutuu irraa haquu barbaadde kiliir goota. Qalama jijjiiratu yoo barbaadde kalar ka jedhu kana tuuxa. Eegasi qalama barbaaddu san tuuxa jecha. Qalama bulee yoo jijjiiratte bulee tuuxa jecha. Bulee barreessa amma jecha. Yoo qalama furdisuu barbaadde bakkuma qalamaa kana gattuuxee akkanatti furdaa kanarra keette jecha. Waan furdaa sanirra yoo keette amma laa furdaa kana nuu barreessa jecha. Yoo qal'isuu barbaadde illee bakkuma kalarii tuuxee qal'oo sanirra deebistee qal'ootti deebisuu dandeetta jecha. Kana akkana goote yoo xumurtee barnoota barattee keessaa bahuu barbaadde stop share ka jedhu kana tuuxa jecha. Stop share amma keessaa nu baasee iskiriinii kenna mul'ataan jiru jecha. Amma akkana ta'e. Ruumii hoo eessaan deemne? Ruumii garri deemnuun awwala silkiin kan kee akkanatti yoo jiraate akkana gattuuxa. Wayita gattuuxu kanniin sii baasa. Tuqaa afran kana tuuxa. Ruumii 1 2 3 jedhee jira. Ruumii barbaaddu san ruumii fakkeenyaaf sadaffaa yoo ta'e ruumii 3 gattuuxee jala kana buleen jooyiniin kun hin bulataa jooyinii kana tuuxa. Wayita tuuxee ruumii sadaffaa san jooyin ruum 3 siin jedhaa jira. Ruumii sadaffaa san si geessa achi dhaqxee waan silaa barattu san baratta jecha. Amma as dhufne ruumii sadaffaa kana amma namni tokkolleen hin jiru jecha. Namni as keessa jiru amma yoo laallu kunoo amma as jalatti kunoo paartisipaante ka jedhu jira. Yoo gattuun numa qofa jira jecha. Amma ruumii kana namni hin jiru argiteefaa keessaa bahuu yoo barbaadde gubbaa kanarra liiv ka jedhu kana tuuxa. Liiv diimaa kana yoo tuuxe waa lama sii fida. Liiv break out room, liiv meeting siin jedha.
guutumatti bahuu barbaaddamoo ruumii kana dhiiftee gad deebi'uu barbaaddaa siin jedha. Ruumii dhiiftee gad deebi'uu wayita barbaadde ka gubbarraa san tuuta. Yoo guututti bahuu barbaadde ammoo ka jalaa kana tuuta. Mee kansil godhee takkatti uf duuba deebi'a. Ruumii biraallee yoo dhaquu barbaadde asumaan ammoo bakkuma ruumii kana tuuxee ruumiin amma sadaffaan sun keessa hin jiru filannoo keessa honoolaa waan ruumii sadaffaa jiruuf ruumii biraa dhaquu yoo barbaadde ruumii biraa san tuuxa jecha. Amma kanaaf duuba deebisee liivii reefuu isinii bahiinsa reefuu hin bahamu. Eegasii liiv bireekaawut ruum gad deebi'uu barbaada garee guddaa awwalaa sanitti achi dhaqee nama achi jiru wayii naqu achisi jechuudhaaf barbaaduudhaaf yookaan ammoo nama sanii yookaan achi qara'uudhaaf gad deebi'aa jira amma guutuutti hin baane. Amma garee reefuu garee awwalaatti na deebisee jecha amma laan reefuu nama tokkotu jira amma namni biraallee nuu dabalame amma nama sadaffaa jecha. Amma akkanatti jira hin barataa jira namu barsiisaan hin barsiisaa jira namni jiru akkanatti nama kunoo as partisipaantii nama akka keessa jiru jala kanatti kunoo partisipaantii kana gara. Amma tokko maayikii akkamii banannaadha maayikii dubbachuu yoo barbaanne akkamitti dubbanna as bira ammoo tuka jedhu kana kunoo mallattoo maayikii kana iskiriinii gattuu hin wayita wanni kunniin dhokata gartanii laa yoo inni dhokata iskiriinii akkana qixxema kana akkana gattuu hin yoo akkana gattuu hin kunoo kana nuu baasaa maayikii kana yoo akkanatti yoo kana banne wanni nu jennu hin mul'ata jecha wanni nu jennu. Fakkeenyaaf amma kana yoo kana bane sagaleen kiyya asirraa hin dhageessisa jecha amma nama as keessa jirutti hin dhageessisa jecha. Yoo an cufadhe kunoo amma dhagahamu ishi mataa hoo akkamiin murannaa mataa akkamitti muranna jechuun akkamitti sagaleen akka nuun dhageenye wanni jarra haasaan waan as keessa jiru bichaa ijaan laalaa sagaleedhaan akkamitti akka sagaleen isaanii nu biratti hin dhagahamne akkamitti goona yoo jenne kana akkana as harkifnee laa akkana jala kana akkana as harkifneeti tuqaa sadan tana moor ka jettu tana tuu'ina. Eegasi disconnect audio ka jedhu jira diimaan kun laal isa kana gattuu hin taanaan amma sagaleen isaanii osoo isaa waa haasaa jiraatanii nutti hin dhagahamu jecha akkana jira jecha. Fakkeenyaaf silkii lafa kennee biraa deemuu yoo barbaanne wayita deebine ammoo qara'uu yoo barbaanne harka baasnee faa biraa deemuu sagaleen ammoo akka hin dhagahamne namni sagalee akka hin dhageenye silkii kiyya akka as keessa jiru akka zuumii keessa jiru hin dhageenye jechuu yoo barbaade akkanuma godhee biraa deema. Eegasii wayita barumsa kiyya xumure ammoo asiin liiv ka jettu kana tuqee liiv miiting godhe jecha. Baqqaa keessaa bahe wantoota isin barbaachisu hunda isinii waraabaa waan na gaafattan yoo jiraate na gaafadhaatii inshaallah namarraa fayyadamu rabbi isin haa taasisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.